Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee nageenyi biyya lafaa hundumaa irratti lallabamee ameen. Maatii Kiristoos kan taatan Kiristoosiin kiristaana jedhamtanii Amaanu'eeliin amantoota kan taatan bakka garaa garaa teessanii sagalee kanaa hordofaatti kan jirtan nageenya waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma beekamu guyyaa yookiis torbeen nuti amma keessa jirru jechaadha. Torbee himaamaatii kan jedhamu gara afaan keenyaatti gaafa deebisnu torbee dhukkubbii keessadha kan nuti jirru. Torbee dhukkubbii kana keessatti egaa gidiraa gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irraa ga'e kan itti yaadannudha jechaadha. Keessumattuu torbeen nuti keessa jirru kun gooftaan keenya waaqni waaqotaa mootii moototaa kan ta'e ilmi waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus sababa balleessaa keenyaa sababa yakka keenyaatiif irra daddarba keenyaaf jecha teessoo isaa Aadaam irraatii gara addunyaa kanaa irratti dhufuudhaatiin Addaam isaa teessoo isaa gadhiisee ba'e gara teessoo isaatti deebisuudhaaf teessoo isaa ulfinaa irraatii kan gadi bu'e Kiristoos Yesuus nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaa keenya balleessaa isaa yakka isaa baree gara waaqayyotti yeroo deebi'uudhaaf jedhutti jechaadha. Waaqayyos waadaa isaatiif seene sanyii keetii irraatii dhaladhee dhufee nama ta'eetan si fayyisa jedhee akkuma waadaa isaaf gale sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti kan dhufe jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra deddeebi'ee yeroo barsiisaa turetti warroonni fariisotaa warri Yihuudoota ta'an jechaadha Kiristoosiin waaqummaa isaa hin beekne hin barre turan. Kanaaf warri fariisota ta'an gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa waan hin beekneedhaaf nama ta'ee nama kan taate dubroo Maariyaam irraatii waan dhalateetiif jecha yeroo inni an waaqarraatiin dhufe kan na erge abbaadha gaafa inni jedhu akkamittiin abbaadhaa wajjiniin of qixxeessa jedhanii Kiristoosiin ceephaa turan. Kanaaf egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gidiraa isaan irraan ga'an jechaadha. Keessumattuu torbee kana keessatti yeroo dhukkubbii yookiis torbee dhukkubbii jedhamee kan yaadatamuuf gidiraaf qorumsaa isarraan ga'an waaqni keenya qullaa warra ta'an qullaa isaanii dhoksuudhaatiif Addaam isa surraa dhabe simboosa dhabe qullaa isaa dhoksuudhaatiif jecha Kiristoos gara addunyaa kanaatti kan inni gadi dhufe jechaadha. Kanaaf jalqaba Addaam gaafa abboomii waaqayyoodhaa diigu sanatti waaqayyoo gara isaa dhufuudhaatiin Addaam eessa jirta jedhee gaafa gaafatu Addaam akka isa baqatee jiru qullaa isaa ta'uudhaan akka isa baqatee jirudha kan isatti hime jechaadha. Kanaaf qullaa koo waan hin ta'eef si baqadheen jira si dhokadheen jira jedhee deebise Addaam jechaadha. Kanaaf Addaam isa qullaa ta'e waaqayyoon baqate kana waaqayyo ofuma isaatii qullaa isaa kana dhoksuudhaatiif gara addunyaa kanaatti dhufe. Gaafa dhufu garuu ofii isaatii warri fariisotaa maal godhan dirree yookiis gaara Qaraaniyoo bakka lafee mataa bakka jedhamutti isa geessanii iddoo sanattis qullaa isa dhaabanii. Kanaaf waaqayyo sababa keenyaaf jecha qullaa dhaabachuu isaa yeroo nuti itti yaadannudha. Yeroon kun yeroo itti sababa keenyaaf jecha gara addunyaa kanaa dhufee eeboodhaan cinaachisaa yeroo itti waraanamedha. Kanaaf gidiraa isaa kana yaadanna. Torbee dhukkubbii kan jedhameef kanaafidha. Waaqayyo waaqni keenya sababa keenyaaf jecha yeroo itti cinaachisaa eeboodhaan waraanamedha. Waaqayyo yeroo itti sababa keenyaaf jecha barru ittiin Addaam uume sanaan bismaaraan yeroo itti waraanamedha. Kanaaf gidiraa isaa kan itti yaadannu sababa balleessaaf yakka keenyaaf jecha gidiraa isarra ga'e kan itti yaadannu torbee dhukkubbii jedhamee kan beekamu kana keessatti egaa namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan barnoota torbee dhukkubbii kan ta'e
gaafa dafinoo yookiis guyyaa wiixataadha. Gara duubaatti deebitanii kan guyyaa wiixataadha ilaaluu dandeessu. Har'a garuu kan nuti wajjiniin ilaallu waa'ee torbee dhukkubbii kana keessaati guyyaa kibxataa kan itti ilaallu ta'a jechaadha yookaan guyyaa facaasaati. Egaa kana keessatti akkuma guyyaa kaleessaa yookiis guyyaa wiixataadha akkuma wajjiniin ilaalle torbee dhukkubbii kana keessatti har'a guyyaan har'aadha kan ittiin yaadatamu guyyaan kibxataa kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii gaafatamuu isaatidha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gaaffii jedhamtee waamamti. Guyyaan wiixataa guyyaa itti inni muka arbuu itti abaaruudhaan gogsedha. Firii gaarii irraa dhabuudhaan muka arbuu sana abaaree battaluma sanatti mukti arbuu sun kan isheen itti gooddedha. Kanaaf guyyaa wiixataa guyyaa goguu muka arbuuti. Guyyaan har'aa yookiis kibxati kuni guyyaa gaaffii gaafatamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan itti yaadatamu jechaadha. Kanaaf egaa wangeelaa qulqulluu abbaan keenya Maatiwwaan barreesse boqonnaa 21 lakkoofsa 23 kaasne hanga 27tti yoo dubbisne seenaa itti argachuu dandeenyudha. Kanaaf egaa warroonni Fariisotaadha Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatti ol galee otoonni barsiisuudha. Luboonni warri hangafoonnii fi warroonni maanguddooti ta'an barsiisonni seeraadha warri Fariisotaadha gara Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii jedha. Otoonni barsiisaatti jiru gara isaatti dhiyaatan. Bakki inni itti barsiisaa jiru mana qulqullummaa keessattidha. Bakka sanatti warroonni Fariisota ta'an gara isaatti dhiyaataniitu gaaffii gaafatanii jedha. Egaa gaaffiin isaanis maal jedha? Gooftummaa maaliitiin kana hundumaa gootaa jedhaniitu gaafatan. Gooftummaa maaliitiin kana hundumaayyuu raawwattaa? Gooftummaa kana eenyutu siif kennee jedhaniitu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaaffii yeroo isaan itti gaafatan jechaadha. Wangeelaa Maatiwwaan boqonnaa 21 lakkoofsa 23 gubbaa irratti warri Fariisotaa warri Yihuudootaa hangafoonni lubootaadha. Kiristoosiin gaaffii itti gaafatan. Waaqni gaaffii ilmaan namaadha deebisu ofii isaatii garuu harka uumamtoota isaatiitti gaaffii gaafatame. Kanaaf guyyaan har'aa kan yaadatamu kanadha. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii isaan gaafatan kanaaf deebii gaafa isaanii deebisu gaaffiidhaan deebii isaaniif kenne. Kanas gaafa jennu gaafa warri Fariisotaadha gooftummaa maaliitiin kana gochuu dandeessa? Eenyutu siif kenne gooftummaa kana gaafa jedhanii isa gaafatan inni immoo akkas isaaniin jedhe. Anis deebii keessan otoon isiniif hin deebisin duraan dursa gaaffii tokkoon isin gaafadhaa jedhe. Gaaffii kana yoo naa deebistanii deebii keessan isiniin deebisa jedheetu innis gaaffii isaa maal jedha? Cuuphaan Yohaannis eenyurraa kenname jedheetu isaaniin gaafate jechaadha. Kanaaf warri Fariisotaa warri gaaffii kana gaafatan uumamni uumaa gaaffii gaafataa jiru kun waan deebisu wallaale. Yoo cuuphaa Yohaannisidhaa nama biraati yoo jedhame namoonni baay'een Yohaannis cuuphaadhaa ni kabaju isa faanas ni bu'u. Hordoftoota isaa baay'ee waan jiraniidhaaf barumsa isaa kan fudhatan kan itti amanan hedduu waan jiraniidhaaf namoonni lola nurratti kaasu nu jibbu jedhaniitu namarraati jechuu sodaatan. Waaqarraa kenname yoo jedhan immoo yoosoo erga waaqarraa kennameeti gooftummaan kan kiyyas waaqarraati jedhee nu deebisa waan ta'eedhaaf jedhaniitu waan deebisan wallaalan. Kanaaf nuti kan eenyu akka ta'e hin beeknu ittiin jiran. Gooftummaa eenyuutiin akka inni kana godhaatti jiru hin beeknu jedhan. Kanaaf iyyuu Kiristoos maal jedha? Anis gooftummaa eenyuutiin akkan hojjetaatti jiru eenyu akkanaa laatee isiniif hin deebisu jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos gaaffii isaanii gaaffiidhaan deebise jechaadha. Kanaaf isaanis warri Fariisotaa jal'inaaf hammeenyaan malee hubannaa dhabiisarraan kan ka'e malee ni hubatu turan. Egaa kanaaf guyyaan kibxataa kuni guyyaa gaaffii jedhamtee beekamti. Kunis gooftaan gooftotaa, waaqna waaqotaa, mootii moototaa kan ta'e Kiristoos uumama hundumaa gaafachuudhaaf kan danda'u aboo kan qabu eenyullee kan isa dhowwuu hin dandeenye sababa keenyaaf jecha gara addunyaa kanaa dhufeetu harka arraba uumama isaatiitiin
uumaan gaaffii gaafatame. Kanaaf guyyaa irraa kan itti yaadatamu isa kanadha jechaadha. Egaan akkasuma barnoonni guyyaa roobii kamisni gaaffii mataa isaatii akkasuma yookiis barnoota mataa isaatii danda'e moggaasa maqaa mataa isaatii ni qaba jechaadha. Kanaaf barnoota kan ittaanu wajjiniin deebinee walitti dhufnaa. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin addaan bilisa ba'ee nagaan ni lallabamee addunyaa hundarratti. Warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube kanaadhaa akka taatan asumaan maqaa waaqayyoon isinin gaafadha. Warroonni YouTube kanaaf maatii taatanii jirtan immoo hiriyoota keessan gara yididiyaa YouTube'itti akka affeertan hiriyoota keessaniif share akka gootan maatii kanatti akka dabalamanii fi hirmaattota maatii kanaadhaa akka ta'aniitiif asumaan ergaa kiyya isiniif hin dhaaba. Nagaa waaqayyootiin tura.